Qophii keenya dhimbiibbaa torbaanitti OMN irraan isin bira ga'uudha. Qophiin dhimbiibbaa dhimmoota siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa ta'anii fi ajandaa yeroo ta'an ka'umsaa godhachuudhaan qophii hubannoo kennuu irratti fuulleffatudha. Qophiilee armaan duraatiin dhimmoota hongee baha Afrikaa, walabummaa pireesii fi pireesii Itoophiyaa, garee finxaalessaa faanoo akkasumas duguuggaa sanyii irratti xiyyeeffachuudhaan seenaa, maalummaa, dhimmoota wayitaawaa mata dureewwan kunneen ammatti biyya keenya keessatti fakkaatan fudhachuudhaan dhiyeessinee turre. Qophii keenya miilanaatiin immoo gulantaalee duguuggaa sanyii ilaalla. Jaarmiyaan Genocide Watch jedhamu duguuggaa sanyii karoorraa raawwatamu ilaalchisee gulantaalee duguuggaan sanyii itti raawwatamu 10 kaayeeti jira. Genocide Watch akka jedhutti duguuggaan sanyii adeemsa sadarkaalee raaguuf hin danda'amne 10 kan raawwatamudha. Tokkoon gulantaawwan kanaatti immoo dhaabsisuun akka danda'amu leen kaasa. Adeemsi kunneen toora tokko qofaan kan raawwataman miti. Yeroo tokkotti gulantaawwan tokko ol raawwatamuu malu. Garuu gulantaan hunduu ni raawwata. Duguuggaa sanyii jechisuudhaaf jechuudha. Gulantaawwan kunneen tokko maal akka ta'an waliin ilaalla. Waliin tura. Gulantaa duguuggaa sanyii tokkoffaa classification yookiin qoqqooddaa. Gulantaan jalqabaa duguugni sanyii yookiin genocidein itti eegalu qoodiinsa uumuudhaan. Qoodiinsi kunis garaagarummaa fi diinummaa hawaasa tokko gidduutti lallabuudhaan miira nuufi isaan jedhu uumuudhaan eegala jechuudha. Duguuggaan sanyii saba, gosa, sanyii yookiin immoo amantii bu'uura godhatee kan gaggeeffamu ta'uu tumaalee fi sanadoonni duguuggaa sanyii dhala namaa ittisuuf bahan ni mul'isu. Duguuggaa sanyii osoo hin raawwatin gulantaa kamittuu dhaabsisuun akka danda'amu jalqaba irratti kaaseen ture. Boqonnaa duraa kana keessatti adeemsa gara duguuggaa sanyii kana ittisuuf ijaarsaa fi dhaabbilee hawaasaa walqixxummaa loogii malee tajaajilan babal'isuu feesisa. Olola jibbiinsaa saba yookiin garee tokko irratti xiyyeeffatus hir'isuudhaan duudhaalee wal danda'uu babal'isuun maloota ittisa duguuggaa sanyii dhala namaa gulantaa duraa kana hambisuuf gargaaran ta'uu barreeffamoonni dhimmicha irratti barreeffaman ni agarsiisu. Gulantaa duguuggaa sanyii lammaffaatti dabarree jirra. Symbolization yookiin maqaa itti baasuu, diinoomsuu. Sadarkaan kun sanyii yookiin garee tokko maqaa adda addaa itti kennuudhaan adda baasuudha. Maqaa itti boggaasuun kunis sabaan yookiin amantaan yookiin bifa isaatiin ta'uu mala jechuudha. Ta'us moggaasi gulantaa kanatti taasifamu sadarkaa namummaarra kan hin dabarre waan ta'eef gara duguuggaa sanyiitti ni geessa jechuun ni danda'amu. Ta'ullee garee yookiin saba tokko maqaa itti baasuudhaan bifa kanaan cinatti dhiibuun jibbiinsi babal'atee loogummaan akka uumamuuf karaa bana. Fakkeenyaaf waan biyya keenyatti ta'aa jiru akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Juuntaa, shanee, shiftaa kanneen jedhamaniin ibsamuu ni danda'a gulantaan lammaffaa kun. እነዚህ ሰዎችና እነዚህን ሰዎች የመሰሉ ሰዎች እንዳይደገሙ ማድረግ ነው። እነሱ የመጨረሻ ሆነው እንዲቀሩ ከዚህ በኋላ እነሱን የመሰለ ሰው እንዳይፈጠር መደረግ አለበት። በምንም መልኩ እንደምታውቁት ሰይጣን ከወደቀ በኋላ ሰይጣን የሚመስል ሌላ አልተፈጠረም። ከሰይጣን የመጨረሻው ሆኖ ነው የቀረው። እነሱም የመጨረሻው ሆኖ መቅረት አለባቸው። ይሄን ሊደግም የሚችል እንዲህ አይነት አረም ሊያፈራ የሚችል ምንም አይነት መሬት መፈጠር የለበትም እዚች ሀገር። warri kun baduu qabu. Uumamni akka isaanii lafarra jiraachuun qabu. Lammata akka isaanii fi warri isaan fakkaatan hin uumamnetti balleessuu qabna. Uumamni akka isaanii lafarra jiraachuu hin qabu. Lammata warri kunii fi warri isaan fakkaatan akka hin uumamnetti balleessuu qabna. Namni isaanii fi isaan fakkaatu sichi uumamuu hin qabu. Akkuma beektan seexana booda seexanni biraa hin uumamne. Jarri kunis akkas ta'uu qabu. Lafti jara kanaa fi kan akka isaanii baattu jiraachuu hin qabdu. Fakkeenya waan hamaa fi bulguu goone ijoollee keenya ittiin doorsisuu qabna. Ijoolleedhaan isin nyaatu jennee doorsisuu qabna. ከሰው ልቡና ውስጥ ከታሪክ መዝገብ ውስጥ ነው ተፍቀው መጥፋት ያለባቸው። ኦነግ ሸኔ የሚባል ስም ትንሽ ያስቸግራል። ኦነግ ብዙ ጊዜ የኛ ስም አይደለም ስለሚል ግን የሸፈተው ኃይል ሽፍታው ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል ላለፉት 2 ዓመታት ምን ያክል የሰላም ግብዣችንን
ሲያደናቅፍ እንደነበረ፣ ሳንካዎች ሲፈጥር እንደነበረ፣ ትንኮሳዎች ሲፈጥር እንደነበረ ለመላው ሕዝባችን ግልጽ ነው። ጉለንታ ሰደፋ ዱጉጋ ሰኚ ዲስክሪሚኔሽን ዮኪን ሎጉማ ጉለንታን ሰደፋን ዱጉጋን ሰኚ dhala namaa akka uumu taasisu loogiidha. Kunis hawaasa yookiin garee tokko adda baasuudhaan egaa maqaan itti bahee cinatti dhiibame booda jibbiinsa uumuudhaan loogummaan lafa qabataa deema. Gareen yookiin sabni maqaan itti moggaafamee cinatti dhiibamaa deeme kun mirgootaa fi faayidaa argatu akka dhabu karaa seeraatiin irraa mulqama. Kunis yeroo hedduu karaa murna aangoo farkaa qabuuti kan raawwatamudha. Tajaajilli mootummaa hedduun karaa caasaa mootummaa waan kennamuuf jecha. Gulantaa kanatti gochi raawwatamu duguuggaa sanyii dhala namaatti osoo hin guddanne sirna siyaasaa fi dinagdee walqixxummaa irratti hundaa'e diriirsuun hambisuun ni danda'ama. Seerotaa fi hojimaata loogummaa babal'isa naquudhaan mirga lammiilee walqixa keessummeessuun barbaachisaadha jechuudha. Sadarkaa gulantaa duguuggaa sanyiitti akka hin guddanne gochuudhaaf. Gulantaa afuraffaatti ceenee jira. Dehumanization yookiin namummaa irraa mulqu. Adeemsi jibbiinsaa fi loogummaa kun yoo dhaabbatuu baate dhawaataan murni tokko isa biraa akka namaatti lakkaa'uu dhiisa. Namummaa irraa mulquun garee yookiin hawaasa biraa akka bineensaatti moggaasuudha gulantaan inni afuraffaan kun. Moggaasa bineensummaa kanas babal'isuuf karaa miidiyaalee garaagaraatiin ololli yookiin propagandaan bal'aan irratti hojjetama. Fakkeenyaaf shaneen nama fixaa, juuntaan nama qalaa, gumuziin foon namaa nyaataa, warri kun kaansariidhaa, aramaadhaa, waraabessa guyyaati, yeqanjib jedhanii ibsuu kan fakkaatan Itoophiyaa keessatti waan dhageenya. Gulantaa kana keessatti ibsamuu waan danda'u jechuudha. Gulantaa shanaffaa walakkeessinee jirra. Gulantaa shanaffaa irratti argamna. Yakki duguuggaa sanyii gulantaa shanaffaa kan ittiin ibsamu organization yookiin qindeessuu. Yakki duguuggaa sanyii dhala namaa yookiin jenoosaaydiin qindeeffamee kan raawwatamu mootummaadhaan barreeffamootii fi sanadoonni baay'een kan jedhan jechuudha. Gareen aangoo harkaa qabu garee yookiin saba isa biraa erga namummaa irraa mulquun diinomsee bineensomsee booda humna ajjeechaa raawwatu ijaaruu jalqaba. Humni karaa murna aangoo qabuutiin bifa kanaan ijaaramu kun milishaa yookiin humna addaa ta'uu danda'a. Sudaan keessatti fakkeenyaaf Jaanjawid milishaa kan jedhamu Daarfuurii fi naannoo sanatti duguuggaa sanyii raawwatee jira. Gara qabatamaa biyya keenyaatti yoo dhufnu immoo humna milishaa, faannoo, gaachana sirnaa kanneen jedhan sadarkaa organization yookiin qindeessuu kana ibsuu danda'u. የአማራን ባርነት ለማውረድ ዝግጁ ነን። እንዘምታለን፣ እናሸንፋለን። የአማራን የጀግንነት ታሪክ ዳግም እንመልሳለን። አንድ አማራ ሲሞት 100 ገዳይ ይሞታል። አንድ ጉሙዝ 100 አንድ አማራ ከገደለ 100 ጉሙዝ እንገላለን። ኦሮሞ አንድ ኦሮሞ አንድ አማራ ከገደለ 100 ኦሮሞ እንገላለን። እኛ ሞትን ሳይሆን የታሪክ ተወቃሽነት ነው የምንፈራው። የትናንትናው ታሪካችን የትናንትናው ማንነታችን በመርሳት ሳይሆን አዲሱን ኢትዮጵያ የምንገነባው የትናንትናውን ማንነታችን የትናንትናውን ጀግንነታችን እንዳለ ሆኖ የትናንትናውን ሐውልታችን እንደቆመ ሆኖ አዲሱን ኢትዮጵያ ከዓለም ጋር እኩል እናራምዳታለን። ይህ ደግሞ እኛ ዋናው አማራጫችን በየቦታችን እንደራጃለን፣ በየሰፈራ እንደራጃለን። በየትኛውም ቦታ ተንቀሳቅሰን የአማራን ደም እንመልሳለን። የትኛውም ታጣቂ አንድ አማራ ሲገል 100 ጉሙዝ እንገላለን። አንድ ወነግ አንድ አማራ ሲገል 100 ኦነግ እንገላለን። ከዛሬ ጀምሬ እኔ በራሴ ከዛሬ ጀምሬ የቀደምት ላሊበላ ህዝብ ወይም ደግሞ ታጋይ ዘመነ ካሴ በሚያስተማረኝ ቦታ ቀኝ ግራጀን ማውጣት ፍጀ ለመዋጋት ከኔ ጋር የሰረጠራችሁን እጄ ለማዋጋት ቃል እገባለሁ። አመሰግናለሁ።
Jaaffaa polarization yookiin qoqqooddaa babal'isuu diinomsuu. Gulantaan kun sadarkaa jibbiinsa sabaa yookiin garee tokko irratti xiyyeeffatu akkaan babal'isuudha. Jibbiinsi fi diinummaan yeroo sabaa himaalee garaagaraatiin lallabamu akkasumas loogummaan bifa seeraatiin lafa qabatee dhumaatii sabaa yookiin garee tokkootiif haala mijeessa. Sadarkaa kanatti murni aangoo harkaa qabu labsii garee miidhamtoota irratti labsuudhaan hidhannoo hiikkachiisa. Garee mootummaa keessaa kanneen gochaa kana mormanii fi dhaabsisuuf yaalan hundumaa diinummaadhaaf farrajee tarkaanfii irratti fudhata. Hooggantoonni garee miidhamtootaa ni hidhamuu ni ajjeefamu. Karoora duguuggaa sanyii gulantaa kanarra gaheettisuuf garee yakka raawwataa jiran keessaa kanneen yaada madaalawaa qabaniif da'oo kennuudhaan deeggaruu kanneen yakka kana raawwataa jiran sadarkaa addunyaatti akka qoqqobbiin irra kaa'amu taasisuu akkasumas garee miidhamtootaa akka ofirraa ittisan hidhachiisuu fa'aa ta'uu danda'a. Haala qabatamaa Oromiyaa fi Oromoo yeroo ammaa yoo ilaalle sirni maqaa mootummaatiin biyya bulchaa jiru Oromoo akka sabaatti diinoomsee hoogganoota isaa gariin hidhee kaan biyya baasee ummaticha immoo diinummaa hamaadhaan farrajee dhumaatii hamaa irratti raawwachaa jiraachuu waan beekamu. Yakka waraanaa bifa sukkanneessaan raawwatamaa jiru kanas dhaabsisuuf sadarkaa biyya keessaa fi alaatti dhiibbaa jajjabaa taasisuu feessa keessattuu sadarkaa addunyaatti. Qoqqobbiin karaa adda addaatiin qondaalota sirnichaa irratti buufamuu akka qabu ni gorsa Genocide Watch duguuggaa sanyii sadarkaa kanatti dhaabsisuudhaaf. Gulantaa torbaffaan preparation yookiin qophiidha. Gulantaa torbaffaan kun yeroo itti fixiinsi jumlaa yookiin duguuggaan sanyii karoorfamuu jechuudha. Karoora duguuggaa sanyii kanas uummata saba yookiin garee yookiin nama adda baafame kan irratti raawwatuuf maqaan adda addaa itti kennamee yeroo qophii dhumaatii itti aanuuf raawwatamuuf qophiin yookiin karoorri godhamudha. Qophii kana keessattis kanneen ajjeechaa kana raawwatan leenjisuun, hidhachiisuun garee tokko yookiin garee faallaa keenya jedhanii yaadan dursinee fixuu qabna ta'uu baannaan isaantu dursee nu fixa jechuudhaan olola hamaa miidhamtoota irratti oofuun ni jira. Akka barruun ulaagaalee duguuggaa sanyii dhala namaa agarsiisanitti yakkamtooti gochaa sukanneessaa raawwatan kana gara dabarsuudhaaf maqaa adda addaa itti kennu. Fakkeenyaaf farra nageenyaa, riphee lolaa yookiin leellistoota amantii maqaawwan jedhan itti maxxansuudhaan gochaa duguuggaa sanyii kana dhoksuudhaaf yaalu. Gochaan biltsiginnaan yeroo ammaa Oromiyaa keessatti raawwataa jirus yakka sukanneessaa maqaa shanii balleessuu jedhuun uummata nagaa irratti raawwataa jiruu fi tooftaa isaan yakkicha ittiin dhoksan kan ifatti agarsiisudha. Ta'us yakka ajjechaa jumlaa Oromiyaa godinoota hedduu keessatti maqaa shanii balleessuu jedhuun raawwatamaa jiru kun sadarkaa addunyaatti xiyyeeffannoo akka argataa hin jirre. Gulantaa saddeettaffaan duguuggaa sanyii persecution yookiin fixuu jumlaadhaan ajjeesuu. Gulantaan kun eega qophii barbaachisu taasisanii booda miidhamtoota saba yookiin amantii yookiin immoo ilaalcha siyaasaa isaaniitiin kophaatti fo'anii fixiinsaaf qopheessuudha. Kunis jumlaan bakka tokkotti hidhuun ajjeesuu, naannoo tokko keessatti ugguruun beelessuu fi tajaajila bu'uuraarraa ugguruudhaan suuta akka isaan badan hojjechuudha. Gochaan akkanaa yeroo saba yookiin garee tokko irratti raawwatamu akeekkachiisi duguuggaa sanyii dhala namaa raawwatamaa jiraachuu labsuun barbaachisaadha. Labsiin kunis kan sadarkaa addunyaatti labsamu yoo ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee qaamoleen idil addunyaa gidduu seenuudhaan dhumaatii jumlaa kana hambisuu fi xiqqeessuun ni danda'amaa jedha. Ibsi jaarmiyaaleen uummataa miidiyaaleef kennan xalayaan dhaabbileen mirga namoomaa fi hawaasaa idil addunyaaf barreeffaman duulli karaa garaagaraatiin godhamaa jiru kan amma Oromoon itti deemaa jiru sadarkaa kana ibsuu hin danda'a. Duulli kunneen ragaalee qabatamaan kan deeggaramanii fi walitti fufiinsa kan qabaatan yoo ta'an duguuggaa sanyii hambisuuf bu'a qabeessa ta'uu jedha Watch Genocide. Gulantaa saglaffaatti dabarree jirra. Extermination yookiin dhabamsiisuu. Akka sadarkaan kun ibsutti ajjechaan bifa olitti ibsame kanaan amantii saba yookiin ilaalcha siyaasaa qofaan raawwatama. Kaayyoon ajjechaa kana ammoo namoota yookiin garee kana lubbuun akka hin jiraanne gochuu qofa osoo hin taane duudhaa, aadaa fi afaan ummatichaallee balleessuudhaan ummaticha biyya lafaarraa dhabamsiisuudha.
Ajjechaan sukkanneessaan bifa kanaan raawwatamee gulantaa saglaffaa yookiin dhabamsiisuu jedhamu kanarra yoo ga'us akka barreeffamootaa fi sanadoota tumaalee jenosaayidii wajjin wal qabatan irratti eerametti yakki raawwatame yakka duguggaa sanyii yookiin jenosaayid jedhamee yaamamuu eegalaa jechuudha. Gulantaan dhumaa gocha duguggaa sanyii gulantaa kurnaffaadha. Denial yookiin haaluu. Gochaa jenosaayidii yookiin duguggaa sanyii dhala namaa keessatti sadarkaan isa dhumaa haaluudha. Haaluun kunis awwaalcha namoota dhumanii dhoksuu fi diiganii balleessuu akkasumas reeffa miidhamtootaa haga gubuutti deemuu danda'a. Kaayyoon kanaas yakka sukkanneessaa raawwatame sana ragaa hunda balleessuudhaan gochicha haaluudha. Haala qabatamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiruun gochaan ragaa dhoksuu yakka sukkanneessaa kana haaluu kunis kutaalee biyyattii adda addaatti raawwatamaa jira. Akka fakkeenyaattis waraana Tigraayin wal qabatee ajjechaan jumlaa raawwatamuu fi kunis yakka waraanaa fi duguggaa sanyii dhala namaa irratti akka ilaalamu dhaabbileen mirga namummaa sadarkaa adda addaatti gabaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Oromiyaa keessattis waggoota 3 darbaniif ajjechaawwan bifa duguggaa sanyii dhala namaatiin kan ilaalaman ta'uusaa ulaagaalee duguggaa sanyii dhala namaa kurnan sadarkaa addunyaatti beekamaniin ifatti mul'ataa jira. Akka barruun duguggaa sanyii dhala namaa irratti barreeffame jedhutti kaayyoon haaluu ragaa dhoksuu kun kanneen yakka kana raawwatan gaafatamaa jalaa baasuudha. Waan ta'eefis karaan yakkamtoota kana gara seeraatti dhiyeessuu keessaa tokko yeroo isaan aangorraa bu'an sadarkaa addunyaatti adamsuun seeratti dhiyeessuudha. Muuxannoo addunyaa keenyaa yakka duguggaa sanyii dhala namaa biyyoota akka Yugoslaaviyaa, Ruwaandaa fi Seeraaliyoon keessatti raawwataman dhugaa kana kan agarsiisan.